Barnoota keenya har'aa walii wajjin eegalla. Eenyu ani yookaan eenyu ati isa jedhu irratti kan nuyi walii wajjin yeroo keenya baay'ee dabarsinu. Iddoon kun iddoo nuyi itti ofii keenya argannudha. Akkuma ani isiniin jedhee barumsa yookaan leenjii wayii qofa miti kuni coachingiidha. Eenyummaa keenya isa corrupted hin taane, eenyummaa keenya isa dhugaa, isa sirrii, isa uumaan itti nu uume sanaa iddoo nu itti argannudha jechuudha iddoon kun. Yeroo of barbaaduu keenyaa ta'a jechuudha yeroon kun. Yeroo nu itti biyya lafaatti dabarsine keessaa waggoota baay'ee jiraattaniitu ta'a. Amma garuu yeroo itti dhaabbannee ofii keenya ilaallu eenyuan iseedhu gaaffii keenyaa fi gaaffii yeroo dheeraa jireenya keenya keessa taa'aa tureef yeroo itti deebii isa sirrii laannu ta'a yeroon kun. Kanaaf yeroo baay'ee hojjennu, yeroo baay'ee itti fiinnu, yeroo baay'ee itti barannu satu hin taane, yeroo itti dhaabbannee of ilaallu, yeroo itti callifnee keessa keenya dhaggeeffannu, callifnee yeroo itti keessa keenya dhaggeeffannu, yeroo itti aware taanu, yeroo itti conscious taanee ofii keenya ilaallu. Waan ala kana jiru baay'ee irratti hojjenne irra ta'a, waan ala kana jiru baay'ee barbaanne irra ta'a. Amma garuu waan keessa keenya jiru barbaaduu jalqabna. Dhuguma suni isa namoonni nuun jedhanidha. Dhuguma isa nuyi of yaannedha. Manni barumsaa waa'ee kee waan jedhe qabaa. Communitiin waa'ee kee waan jedhe qabaa. Manni amantaa waa'ee kee waan jedhe qabaa. Maatiin kee waa'ee kee waan jedhan qabu. Ati waa'ee kee waan jette qabdaa. Eenyu reeti isa kana keessaa hojiin ati hojjettu maqaa sii moggaase qaba. Haalli ati keessa darbaa jirtu waan sii moggaase qaba, waan siin jedhe qaba. Lafa deemtutti maqaatu sii ba'aa oola. Lafa deemtutti maqaatu sii ba'aa oola. Yoo si dhukkubee an dhukkubsataadhaa ofiin jettaa yookaan immoo ogeessi fayyaa keetii dhukkubsataa koo jedhee si waama. Dhukkubsataa koo jedhee si waama. Yoo abbaa seeraa bira dhaqxee dambanyaa koo kilaayentii koo jedhee si waama. Yoo waa barachuu dhaqxee barsiisaa koo barataa koo jedhee si waama. Yoo barsiisuu dhaqxee tokkommoo barsiisaa koo jedhee si waama. Ijoollee godhatteetta yoo ta'e abbaa jedhanii si waama. Fuuteetta yoo ta'e abbaa manaa koo yookaan abbaa warraa koo jettee si waamti. Mana amantaa keessaa dura buutee hojjetta yoo ta'e yookaan qeesii yookaan sheekii jedhaniitu si waama. Barnoota fayyaa irratti bobbaatee barattee fixxeetta yoo ta'e yookaan neersii yookaan dookterii jedhaniitu si waama. Namoonni iddoo ati dhaqxutti maqaa sii kennan, maqaa sii moggaasan qabu. Maqaa sii moggaasan, maqaa sii kennan qabu. Namoota garaagaraatii fi maqaa garaagaraa qabdaati. Maqaa garaagaraa qabda. Isaan kana keessaa eenyu reeti? Namni baay'een identity crisisii keessa jiraata. Eenyummaa isaa dhabee jiraata. Wanti biyya lafaa kana irratti si boqochiisuuf si gammachiisu immoo eenyummaa keessa sirrii, eenyummaa keessa dhugaa yoo argatte qofa. Hamma eenyummaa keessa sirrii argattutti jireenyi kee yeroo hundumaa barbaacha keessa oola, barbaacha keessa bula. Barbaadaa jiraata. Garuu waan barbaaddu hin beektu. Wanti ati barbaaddu tokko gaafa dhaqxee argattu isa akka hin taane barta. Deebitee ammas barbaadda. Gaafa dhaqxee achi geessu achi ga'uun hin oolu silaa. Gaafa achi geessu ammas dhaqxee barbaadda. Maaliifi isa sitti fakkaate malee nati barbaadaa jirtu isa hin turre. Fakkeenyaaf barataanii kutaa 12 fixuudha hawwiinsa. Kutaa 12 yeroo fixuu qabxii fidee immoo kolleejjii galuudha. Kolleejjii gaafa galu immoo kolleejjiidhaa giraajuweetii godhuudha. Gaafan giraajuweetii godhu nan gammadaa. Gaafan giraajuweetii godhu akkasan taa'eetu jireenya isaa keessatti isa eeggata.
Gaafa giraajuweetii gochuudhaaf yeroon gaafa ga'u immoo yookaan gaafa giraajuweetii godhu immoo wanti inni hojii qabachuudha. Hojii qabatees hin boqotu yookaan hojii biraa barbaadu itti fufaa yookaan maastarsi digirii isaatiif adeema. Maastarsi digirii erga argatees PhDdhaaf adeema. PhD sana bira gaafa dhaqee ga'usi wanti inni yaadee akka sana ta'ee iddoo sanatti hin argu. Quufee gammadee nagaa waan jedhu dhaqee iddoo sanattis hin argu. Yoon fuudhan immoo boqodhaa jedhee yaada. Dhaqee fuudhas hin fuudhaa. Erga fuudhii haadha manaa yookaan erga heerumtee abbaa manaa qabaatteesi jireenyi akka yaadame sana miti. Oo mucaa immoo jedhu mucaa sin argu mucaa sanattis ijoolleettis hin quufanii numa gammadu ijoolleettis hin quufanii. Ijoollee erga arganii ijoollee irraa yommuu argu akaakilee argu abaabilee argu isaan kun hundumtuus kan hundumtuus ta'ee namooti hin quufanii. Daldala jalqabuutu narraa jedhu daldala jalqabuu barbaadu daldala sin jalqabu horii sin argatu yeroon horii baay'ee argadhu immoo quufaa jedhu horii baay'ee argatanii garuu hin quufanii. Maa inni ree rakkoon namaa yoo jettanii namni wanti inni barbaadu ofiisaa isa dhugaa argachuudha. Wantoonni nama jedhe kun jireenya keessatti waan dabalan qabu, waan fidan qabu, waan nu gammachiisan qabu amma tokko. Baratanii giraajuweetii godhuun gaariidha. Hojii qabaachuun gaariidha. Bizinesa jalqabuun gaariidha. Fuudhuun heerumuun gaariidha. Ijoollee godhachuun gaariidha. Ijoollee ofii horuun gaariidha. Isaan kun hundumtuu jireenya keessatti barbaachisoodha. Garuu isaan kun hundumtuu gaaffii jireenyaa hin deebisanii. Ammayyuu jireenyi gaaffii qabaata. Ammayyuu jireenyi hanqina qabaata. Ammayyuu dheebuun hin jiraata. Ammayyuu barbaachi itti fufa. Yoom quufaree jireenyi kun jettanii yoo na gaafattanii gaafa eenyummaa kee isa sirrii argattee gaafa isa jiraachuutti kaate gaafa isa raawwattetu quufta. Gaafa sana uffee jetta. Gaafa sana sitti tola. Gaafa sana gammadda. Kaayyoo jiraattuuf bartee gaafa waan sana jiraattu. Geggeessaa jabaa tokkotu gara biyya lafaa kanaa dhufe. Na meeqa akka dhageessan hin beeku maqaansaa Yesuus kan jedhamu. Geggeessaan kun dhufee nama ta'ee dhalatee namoota gidduu jiraatee waan dhufeef sana yeroo jalqabu kitaabota waa'ee isaa dubbatan irratti akkas kan jedhu ture. Wanti isa gammachiisu. Ani jaalala isa na ergee raawwachuudhaafanii gara biyya lafaa kanaa dhufee jedha. Maalifan dhufee? Jaalala isa na ergee waanan dhufeef qabaa jechuu isaati. Wanti an dhufeef dhimma mataa kootiif miti, ajandaa mataa kootiif miti, sababiin biyya lafaa kanarra jiraachuudhaan waan tokko inni immoo namatu na ergate gara biyya lafaa kanatti. Nama na ergate sanaafi ergaasaa xumuruudha wanti anaan na gammachiisu. Namoota duuka buutota qaba ture, namoota isa duukaa bu'aniini gaaf tokko isaanii biyya Samaariyaa jedhamtu keessa darbuudhaaf deemaa utuu jiranii Samaariyaa sana keessa turanii yeroo Samaariyaa sana keessa turanii inni dubartii Samaariyaa tokko wajjiniin haasa'a ture iddoo seenii bishaan waraabuu dhuftetti inni bishaan dhuguu dhaqe bishaan dheebote isheen immoo bishaan waraabbachuu dhufte waan tokko irratti wal argan jechuudha fedha tokko irratti wal argani. Utuu seedhaa wajjin haasa'aa jiruutu duuka buutonni isaa dhufanii isaan immoo nyaata bituu dhaqanii nyaata finneerraatii kottuu nyaadhu barsiisaa jedhaniin. Inni immoo quufeera isaaniin jedhe. Baay'ee isin dinqa seenaan kun. Maaloo dhedhe quufeera jedhe. Duuka buutonni isaa maal se'anii yaadanii waan inni buddeen nyaatee quufe yookaan immoo dubartiin wajjin haasa'u kuni waan nyaataa waan isheen isaa laatte wayii itti fakkaata. Akka itti yaadan sammuu isaanii keessatti. Isa booddeen maal jedhaa? Nyaata iji namaa hin agarree kana nyaadhuun qabaanii isa nyaadhee quufee maa inni nyaata iji namaa hin agarre kuni yoo jettanii dubartittii Samaariyaa sanattitu yaada biyya lafaarra jiraachuu isaatii itti meseetti. Kaayyoo sababii ittiin biyya lafaarra dhufe sana waan ishee itti mee ishee amansiiseef ishee fudhachiiseef yaada isaa sana dubartittii Samaariyaa sana keessa waan galcheefitu nan quufe anamma jedhu milkaa'ummaa isaa ture jechuudha kun. Milkaa'ummaan waan nuyi fagootti eenyu tokko miti.
waggaa shanarraa akkas godhee yoon jee nan milkaa, waggaa kudhanirraa yoon kana godhe nan milkaa jennee waan fagootti eenyu tokkotu hin taane milkaa'ummaan waan nuyi har'aa bor jiraannudha. Jireenya keenya har'aati. Har'a keessatti waan hojjechuun nurra jiru yoo hojjenne, waan qabaachuun nurra jiru yoo qabaanne, waan ta'uun nurra jiru yoo taane, waan beekuun nurra jiru yoo beenne, yoo sababii biyya lafaarra jiraachuu keenyaa barree yoo goone maal taane irrachuudha milkoofneerra jechuudha. Amma fakkeenyaaf har'a kana barachuun keessiif milkaa'ummaadha. Maaliif jireenya kee keessatti waan baay'ee barbaachisaa ta'e barbaaduu jalqabde waan ta'eef eenyu'an jedhee isa eenyummaan keessi gaafatuuf deebii laachuudhaafitu karaa jalqabde waan ta'eef har'a barumsa kana baruuni milkaa'uu keeti jechuudha. Gaafa eenyummaa keessa sirrii agartee milkaa'uu jalqabdatu hin taane karaasaa jalqabuun kee har'aa siifi milkaa'ummaa guddaa. Kanaaf guyyaadhaa kee kanaaf gammadiitti galateeffadhu. Guyyaadhaa kee kanaaf gammadi. Nan milkaa'anii nan milkaa'anii hojii dinqisiisaan hojjedheeniiti har'a hojii akka hojjettetti of yaaduun kee baay'ee baay'ee barbaachisaadha. Amma gaa isa namni tokko iyyuu hin beekne, isa namni tokko iyyuu hin agarree nyaata nyaadhee quufeeraaniif maanni nyaate suni dhimma dhufeessana raawwachuusaa. Dhimma dhufeef sanaa raawwachuusaa gammachuusaa isa guddaa ture jechuudha. Wanti siinsi gammachiisu waan ati nyaattu, waan ati dhuddu, waan ati uffattu, waan ati qabdu, waan ati baratte, firoota lafa kanarraa ati qabdu, mana ati keessa jiraattu, konkolaatota ati ooftu, teknolojii harka kee keessa jiru, isaan kan hundumtuu gaariidha. Garuu isaan kun hundumtuu gammachuu guutuu sii kennuu hin danda'ani. Namooti isa kana qaban addunyaa keenyarra baay'eedha. Gammachuu guutuu garuu kan hin qabne. Gammachuun maannire yoo jette gammachuu guutuuni sababii biyya lafaarra jiraachuu kee beette isa godhuuni gammachuu guutuu sii fida. Kanaaf wanti ati itti quuftee sitti tolee gammaddee yeroo hundumaa uffee jettee akka ati jiraattu wanti si godhu kaayyoo itti dhalatte sana argattee isa gochuu keeti. Isa gochuu keeti. Kanaaf of barbaaduutu nurra jira jechuudha. Barbaaduun gaarii dhagaa. Barbaaduun gaarii. Amma kitaabni qulqullaa'anii barbaadaa hin argattu, balbala rukutaa isinii banamaa, kadhadhaa isinii kennamaadha. Kan barbaadu hin argata, kan balbala rukutuun banamaa fi kan kadhatu immoo hin fudhataadha. Kan gaafatu jedha afaan Ingiliziisaa. Kan gaafatu immoo hin fudhataadha. Barbaaduun gaarii. Waan hin barbaanne, wanta ati hin barbaanne tokko gara kee dhufuu hin danda'u. Waan qabaachuu barbaaduutu sirra jira. Wanta ati hin barbaanne tokko iyyuu gara kee hin dhufu. Maaliif sun naan taane, maaliif kun naan taane jettee yaadda yoo ta'e duraan dursa barbaaduutu sirra jira. Ani kana nan barbaada, kana ta'uu nan barbaada, kana qabaachuu nan barbaada, kana jiraachuu nan barbaada. Isa jedhu sana keessa deddeebitee yaaddee subconsciousii kee keessa isa galchitee imagination keetiin isa agartee imagine gootee sirriitti kan kee ta'uusaa waan barbaadde sana immoo argachuu kee yoo amantee ergasii booddee sii ta'a. Amma gaa wanti nuyi barbaannu coachingii kana keessatti wanti nuyi barbaannu waan tokko. Innis waan baay'ee gati jabeessa ta'e. Gatiin addunyaa kanarra jiru baasuu kan hin dandeenye. Gatiin addunyaa kanarra jiru baasuu kan hin dandeenye. Horiin addunyaa kanarra jiru hundumtuu walitti qabamee bituu waan hin dandeenye waan baay'ee gati jabeessa tokkotu barbaanna. Waan baay'ee gati jabeessa. Waan addunyaanis eegaa jirtu. Waan uumaanis eegaa jiru. Waan namoonni biliyoonii 8tti dhiyaatan addunyaa keenyarra jiran har'aas eegaa jiran. Waan dhalooti kana booddee dhufuudhaaf jedhan hundumtuus eegan waan isaan barbaachisu. Waan addunyaa kana iddoo seen amma jirturraa gara sadarkaa isaa itti aanutti ol baasuu danda'u, ol butuu danda'u. Waan baay'ee gati jabeessa, waan baay'ee guddaa tokkotu barbaanna. Eenyutu barbaada? Situ barbaada.
situ barbaada. Maal barbaada? Waan gatii isaa baay'ee guddaa ta'e hirriga sammuu nama gararraa waan ta'e. Wanta amma addunyaa keenya irra jiru kana hundumaa waan caalu jechuu dandeessa. Waan caalu. Waan baay'ee gati jabeessatu barbaada. Maayinni inni si'i. Eenyummaa kee isa dhugaa. Eenyummaa kee isa dhugaa. Iigoo kee miti. Iigoon kee fi ati garagara. An jettee wanta toof waamtu baay'eedha amma. Ani hiyyeessa, an sooressa, an dhukkubsataadha, an fayyaan qaba. Wantoota ofiin jettu waan baay'ee jira. An dadhabaadha, an gatiin qabu, an cubbamaadha, an nan fokkisaa. Wantooti ati ofiin jettu baay'eedha. Wanti ati itti ana jettee wanti ati waamtu. Amala kee yeroo fudhatte annan haaraa, annan sobaa, namni nan jaallatu, abdiin kutadha dafee, nan sodaadhaa, nan yaadda'a, jireenyi natti ulfaatee jira, garan itti goruun beeku, nama wallaalaadhaani, wanta ofiin jettu baay'eedha wanta ofirra tuultee deemtu. Kotoota addunyaa kanaa baay'ee guurtii adeemaa jirta. Ni kaan immoo of tuulummaadhaani, of jechuudhaan, ana beekaa, ana caalaa, ana wayyaa, inni ofiin jedhumoo baay'eedha. Isaan kun hundumtuu maanni yoo jettee iigoo jedhama. Iigoo keeti. Kanaaf amma jireenya keenya irratti immoo eenni jiru iigoo keenya. Inni mul'atu iigoo keenya. Inni hawwu, inni kajeelu, inni hatu, inni sobu, inni naafu, inni nama lolu, inni ajjeesu, inni namatti quba qabu, inni dhiifama namaa gochuu hin dandeenye, inni nama jibbu, inni waan namaa namarratti lakkaa'u, inni sobaan dhugaa namarratti ba'u, inni qabeenya obboleessa isaatii hawwu, inni kun hundumtuu iigoo keeti malee simiti. Iigoo keeti malee simiti. Kanaafuu iigoo sana jettee amma ammaatti of waamaa dhufte waan ta'eef amma iigoo sana akka hin taane of beeki ati amma. Suutannee waa'ee amalootaa yeroo biraa wajjiniin kaafna. Amma garuu isa miti ati. Kanaafuu eenyummaa kee isa sirrii, eenyummaa kee isa uumaan si uume, oriijinaalii kee sanatu barbaaddaa jechuudha. Inni gati jabeessi, inni guddaani, inni miidhagaani, inni ulfina qabeessi, inni baay'ee barbaadamu suni, inni eegamaa jiru suni eenyummaa kee isa dhugaati. Addunyaan har'aas si barbaaddi, addunyaan boriis si barbaaddi, uumaanis si barbaada, atis isa akkasiitiin natti barbaaddu. Kanaaf isa argachuu irrattitu hojjenne jechuudha. Kanaaf yeroo maalis barbaada? Yeroo dhaabbatanii of ilaalu, yeroo ofitti deebi'u, yeroo baay'ee dubbatan itoo hin taane, yeroo baay'ee callisu, yeroo baay'ee hojjetan itoo hin taane, yeroo baay'ee tasgabbaa'anii bitaaf mirgasaa ilaalu. Yeroo ala kana ilaallu itoo hin taane, yeroo of keessa ilaalu. Ala kana ilaalteetta. Yuunivarsiitii gurguddaa ilaalteetta. Teknoolojii addunyaa kanaa ilaalteetta. Abboota qabeenyaa baay'ee isaanii ilaalteetta. Namoota warra waa uumuu danda'an ilaalteetta. Mootota baay'ee ilaalteetta. Ministeerota baay'ee ilaalteetta. Akteroota baay'ee ilaalteetta. Muuvii baay'ee ilaalteetta. Chaanaalii TV, reediyoo baay'ee dhaggeeffatteetta ilaalteetta. Wanta addunyaa kana jiru baay'ee isaa agarteetta. Wanti baay'een si maalalee si dinqisiiseera. Namoota jajjaboo baay'ee agarteetta. Namoota gurguddaa baay'ee agarteetta. Namoota beektota baay'ee agarteetta. Dokteerota baay'ee, saayintistoota baay'ee, profeesaroota baay'ee, akteroota baay'ee agarteetta. Artistoota baay'ee agarteetta. Saayintistoota baay'ee agarteetta. Namoota maqaa gurguddaa qabaniif beekamtii baay'ee isaa qabanii baay'ee isaanii agarteetta. Seenaa baay'ee dubbifteetta. Wanti baay'ee si maalalee si dinqee si raajeffachiiseera. Kun dhuguma taa'ee kuni namatu kana uume, namatu kana danda'e, namatu kana hojjechiise si jechisiiseera wanti baay'een. Si jechisiiseera wanti baay'een. Inni kuni waan ala kana jirudha. Waan addunyaa namatti gargaaramaa jirtudha. Waan namni kamiyyuu wal harkaa fuudhee haasa'uu danda'udha. Waan seenaan galmeessee kaa'ee jirudha. Amma garuu waan seenaan hin beenne, waan namni hin beenne, waan namni hin agarree, waan namni hin dhageenye, waan namni hin hubanne harkaan qaqqabatamu
ijaan argamu, gurraan dhaga'amu, arrabaan dhandhamamu kan hin danda'amne keessa kee humna guddaa, humna dinqii, humna jabaa, humna addaatu keessa jireenya keetii jira. Yoo eessatti dhalatte iddoon dhaloota keetii hin daangessu kana, sanyiin ati keessa dhalatte hin daangessu kana, haalli barnoota keetii hin daangessu kana, humni maallaqa keetii hin daangessu kana, qaama guutuuf hir'uu qabaachuun kee hin daangessu kana, afaan ati beekturraani afaan ati beektuuf wallaalteeni hin daanga'u kuni wanti kana dhowwuu awwaaluu akka inni bakkeetti hin baane gochuu kan danda'u humni tokkoyyuu hin jiru. Humni kana caalee gadi qabuu danda'u. Humna isa kam? Humna isa si keessaa. Humni kuni kan inni awwaalamuu danda'u, kan inni qabamuu danda'u, kan inni paralaayizdi ta'ee taa'uu danda'u si qofaani. Kan inni bakkeetti ba'ee bu'aa buusuu danda'u si qofaani. Kani humna kana baasus kan humna kana dhossus, kan humna kana mul'isus, kan humna kana awwaalee kaa'us. Aaboonsaa, aangoonsaa, dandeettiinsaa si harka jira. Mootera isaatiiti. Kan waan kana oofu kaachisaan waan kanaasi jechuudha. Profeesariin waan kanaasi, ispeeshaalistiin waan kanaasi. Kani kanatti maqaa baasuu danda'u, kan kana himuu danda'u, hammam akka inni ga'u kan dubbachuu danda'u, maal ta'uu kan danda'u kan yaaduu danda'u, hammam akka inni bal'atu, hammam akka inni dheeratu kan himuu danda'u si qofa. Si qofa. Humna si keessa dhugan, humna guddaa si keessa dhugan. Kanaafi isatu qoratta. Iddoo baay'ee dinqii dhufte jechuudha. Iddoo kan argachuu keeti. Kanaafi ani nama baay'ee dinqiidha jedhii yaaduu jalqabii irraa kaasi. Waan baay'ee barragana utuu waan baay'ee sana baruu biran ga'iin amma akkaataa ilaalcha keetii jijjiiramuutu irra jira. An nama baay'ee dinqiidha. Humna guddaatu ana keessa jira. Uumaan anaani dinqii godhee na uume. Isa jedhu awweer ta'e. Jala murii beekisa. Isa kana mediteet godhi. Ani nama dinqii humna guddaatu ana keessa jira. Namoota biyya lafaa jijjiiran keessaa an nama tokko. Kanaafiyyuu humna na keessa jiru nan baasa. Addunyaa koo kana gara gaariitti nan jijjiira.